السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتو تافرتو كينيون دي كيسانو باغانا غان وجراتن فياك أبداني جروف جريني كيسان هالك اللي نسمع فقط سنين جرا كونو رمضان بوجيا كل أشنفا كانان دبت ساجرا كوسينات رب من اللي أمو جولين نبيل جيران تون أمو آرتة منك غلطة منك شفتة تيتي تون أمو أسيباتة جرتة جرا إنه تسيباي وانجة تنتاتي كوجمتو تافرتو كينيا مينيوتي تو أسيباي جرا مينيوت asii baatee jirti maaliif baatee akkami baatee eentu baasee eentu baasee oo kajettan taate kabajamtoota afurtoota keenya ofumaa wal baasanii an keessan jiru awwaan kana keessa harkan qabu jechaadha kabajamtoota afurtoota keenya dhugaa dubbachuudhaan mujayyoon jarri tunni lamaan yeroo na bira jirtu wanni narraa miidhamu tokko wanni anarraa hir'atu tokko isaan jiru mana kennee fi kutaa hirribaa kiyya gadhiisee kennee fi akkasitti nagaan jiraataa turan jechaadha. Akka ani hin jirretti minyoot meeshaa ofii guurattee uffata ofii waan qabdu fudhattee baatee telefoonni isii illee dalagu maal hin jiru telefoonni cufaadha baatee yoo angalu gaaddiseen bar isiin baateerti maal naan jette jechaadha. Gaaddisee illee xiqqoo bakki kun bobooncoramee jira. أنا كذ نياروتي قلت ماري أنا فكرت ما تعرفنا لا أكنت وفي كيا أكوان وفي وفي مو ما وان أمان سيسان تاني ترى أكاس نانجته أكاس تجادسين وفتو في فرته منابات نانجته لغة بتشور أباي أري أن باي تكو أري ترى كوجم تودا فرته كينيا أري جادسيتي وني أكنا معرف أممي أكم تون أكنا أممو دندئ جري جادسي روغا فتو جادسين an maaltu naga yeree eega quuftee ofiin baatee maal dhugaa dubbachuudhaaf ani gaaddiseen dhiyeennuma kana yoo warri gaaddisee waan eeyyamu taate wal fuunaa jennee ani gaaddisee walii galle gaaddiseen duraa dhugaa dubbachuuf amala isii keessaa kun isiin illee na dhagaa jirti mana cufattee yaani sharriidhaaf mana cufattee taa'aatti malee na dhagaa jirti kabajamtoota afurtoota keenya hinaaffaa daangaan qabna hinaaffaa badduu takka qabdee jechaadha ana ifisiin tana dubbannee jennaan mucayyoodhaan oljetteen allaalin oljettee abdiin laalin yoo abdiin gara naamboo goras du'aana yoo abdiin taa'aa jiraate kutaa hirribaa taa'e yoo inni kutaa hirribaa seenee du'aana taa'e bakkuma safaruma inni jiru hin gahin jettiin jechaadha mucayyoo huutee ajjeesu malee waan takka itti namni mucayyoo miskiina wanni itti na gargaaruuf yookaan waa walitti qabdanii maal naan jedhaatu jechaadha gaaddiseen kabajamtoota afurtoota keenya wanni nu walitti qabnu tokko isaan jiru. Wanni nu walitti qabnu takka isaan jiru garuu akkuma gaaddisee gargaaru mucayyoo tana wanni gargaaruuf ani yaanii tattaaffadhee wanni gargaaruuf hedhuuf mucayyoon tun tokkoffaa miskiina hojii hin qabdu nama as keessaa beektu hin qabdu kanaaf dubartiidha akka kanarraa hafe dubartiidha cadhiseetumaan fuudheetumaan yaanii fedhuma gaaddisee guutuuf jecha akka namoonni jedhan san fedhuma isii guutuuf jecha nama hin darban jechaadha namni kamuu kabajamuu qaba maaliin namummaa isaatiin jechaadha kabajamtoota afurtoota keenya. Akkas gaaddisee obboleettii ta'edna osoo anaan waan takka waliin lolin gaaddiseedhaan wal lolanii maaliif akka asii baateen beekuun asii baatee jirti. Anamaayyuu haga emaa eessa akka datti argaa jiru dhugaa ijoollee hiriyooti yaa'ennu namni ani ittiin bilbilin hin jiru jechaadha. Namni ani ittiin bilbilin hin jiru hunduu hin argine naan jedhanii ani yoo kunoo viidiyoo kana laalte yuutuuba keenya akka tasaa yoo laalte kunoo afaan namni si hiiku yoo jiraate jechaadha. Ani waan takka hin dubbanne an mana bayi siin hin jenne yookaan gaaddisee sitti ergee mana sin baasine kootu mana kan keetitti deebi manni kiyya mana kan keetii kootutti deebi siin jedha gaa minyooti teenna kana siin jedha gaaddiseen ammoo wama isii haga isiin mana baate dhugaa dubbachuuf na aarsite jechaadha maal beeka abboo eessa jirti mootii maal beeka reen naan jetti sa'a kan baate maal beeka reen isii gaafadhutti eessaa gaafadhan telefoon isii cufaadha kabajamtoota afurtoota keenya akkasitti yoo isiin akkasitti haala babbadaa na deddeebistee jennaan dhugaa dubbachuudhaaf waan gaaddiseen daladdullee kalaas waan daladdellee nyaadhu nalleen dubbisinii waan takkanatti dubbatin jedheeni ani isiin kana jedhee jennaan isiin illee aarii isiin illee booyi isiin illee waa tuttumu garana gara galti meeshaa cabsiti garana gara galtee meeshaa kana wali ooftee cabsite jechaadha eenyu gaaddiseen sababni maal wali waa qabdanii ati minyoo jaasaaf jaartidha adaanatu jireenya keessan diigaa jira maal hojjettu gaaddiseen qiyaama kana buuste jechaadha kabajamtoota afurtoota keenya akkasitti kootu kushiinaa seenii jedheen an kaleessa
akkasitti kaleessa erga waan kana dhaga'ee si nyaata dhiyeessitee nyaadhu waan ati dalattee jedhee. Haasii bal'attu eegamu yayyoo miskiina mana kanaa baaste nyaanni hin quufattee mana kanaa baaste miree kalaas nyaadhu kophaa kan kee jedhee. Akkamitti akkana naan jettu hojjettu balaa buuste. Yeroo saniin aaree jira dhugaa dubbachuudhaaf. Aariin na keessa jira. Amma ka'ii kushiinaa seenii nuu dalage. Kaatiin nyaanne maal godha? Ofii kophaa kiyya nyaachuun ambineentiidhaami ammaaliidhaami hojjettu. Dachee rabbii kana waliin garagalchite jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf mee amma isin agarsiisa kabajamtoota hordoftoota keenya. Isin agarsiisa an kushiinaa seenuu jibba malee osoo seenee nyaatan dalaga isiniin jedhee jiran beektanii kunoo shoorbaallee dalagadhee jira. Kanallee kunoo akkuma agartan saambuusaallee dalagee jira. Saambuusaa qofaa miti namni saambuusaa dalaguu hin beekne daakuu fiddaniitumaan akkana bismillah khayratullah kunoo kama saambuusaa irraa dalagamu maruu yoo isin dhibe addaan kuttanii zayitii keessa buustan gugugee akkana ta'u fiiduu jechaadha. Karakkate farda billaa dhaata jedhanii mire akkas kabajamtoota hordoftoota keenya akkasitti saambuusaallee kunoo dalagee jira. Shoorbaa dalagataa jira. Shoorbaaf saambuusaadha. Kan itti raafe ammoo shuffuta. Akkasitti koottu seenii hin seenuu anumaafuyyuu godhuu jechaadha. Gaaddi seenii yaanii amalli akkana hinaaffaan akkana wal fuuna jennee gana mari'anne malee osoo waliin fuudhin watti haada itti godhuun balaa itti buusuun bakka isiin hin jiruun seerri gaaddi seenna baastu an takku argee hin beeku jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana kunoo akkasitti minyootiin ani hin ariine kunoo mana baatee minyooti amma hin jirtu isin hin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kun shuffuta. Yoo minyoo deebite wanni gaaddisee waloluu fillee jiru wanni sitti wannaa jedhuun ana waan jedhee gaafadhe kabajamtoota hordoftoota keenya kabajamaan si walolte moo si maatu si boncooree waltu tarii tumtee mana kanaa baastee maal jedhee isiin ammoo dhiyeena aniif gaaddisee wal fuudhuuf deemna mana kanaa kaabnu bayi jenneen san jechaadha mucayyoon halkanii guyyaa viidiyoo laaltee qiyaamaa buusaa turte jechaadha wanni kun dhugaadha maali gaaddisee waan kana himaa turte. An wanta kan jenneen naan jette namni tokko osoo namni tokko waan namaan hin jedhin akkamitti ol ka'eeti mana jiraataa ture ka bakka dhaqu hin qabne eessa dhatteen an gaafina ta'aa jira. Yoo ansarmaaf gaaddisetti situu itti ka'e malee mucattiin akkanaan lafaa kaateen kunnee wanni hin jedheef kanaan malee waan biraatiif itti kabajamtoota hordoftoota keenya. Hundaafuu minyoot kunoo mana kana baatee anaaf gaaddisee qofaa gaaddiseen illee kunoo mana galtee kutaa hirribaa cufattee cadhistee teetti. Sinin jedha gaaddisee na jalaalleen dubbattu jadhistee mamarattee ciistinatti fakkaatte kun osoo isin jirtu kushiinaa seenee dalage hinaaffaa gana geette kun illee na ajaa'ibee yoo dhugaa dubbachuudha waan gana godhuuf deemnu osoo hin godhin nama akkanatti yaani waan ajaa'ibaati yoo ani maaf gaaddiseenuu wal fuunee sargimaanuu wal fuunee mana kanatti bakkuma takkaayyuu jiraannee mo'attiin tunu bira jiraatte maal rakkoo qabu. Namni tokko miskiina gargaaruun rakkoo maal qaba jedhee ana bira rakkoo hin qabu yaani ilaalcha namaatitu rakkoo qaba malee namni namaa waliin jiraachuun waan takka rakkoo hin fidu jedhee yaada kabajamtoota hordoftoota keenya. Shuffuta qopheeffadhee jira. Shuffutan beektan jedhee yaada namoonni hedduun dhiifama kaa buddeena illee yeroo as fuudhu kukkutee dura akkana hin jiru. Ani gaaddiseen ajaa'ibdee dhugaa dubbachuudhaaf osoo anu waan fedhe iyyuu balleessee kilmaata akkanatti hin dubbatin jetti gaaddiseen akkanatti kabajamtoota hordoftoota keenya.
وانت كأيود بدو كانت بلا بوستي منيوتين غرغرتاتي ان غرغارو متي منيوت موتي مسكينه ربي مالي هو منتي نغرتي تيدا مال يعني مالو من نغاي مال الراقبان يتير ونن راقبو جرا نجير budeen yeroo achi as fuul kukkute akkas kabajamtoota furtoota keenya bakka azaanuuf deemanii kun quraana qaraa jiranii dhageettan jedhee abdii guddaa qaba kabajamtoota furtoota keenya fuudhallee akkuma isin agarsiise kana haaluma kanaan godhee jira an kana qofa daakee maal kanneen qofa bite malee buddeenillee ka caaltuuti garanumaan caaltu haadha daa'ima samuyyuu haa galatoomtu isin jedha dhugaa dubbachuudhaaf wannaa kanallee mariitii isitu mare an as dhufeetumaan bilcheesse malee viidiyoo kanallee erga waa hunda xumuree ka'ee booda maaliif uummata hordoftoota kiyyaa waraabne kan jedhudha gaaddisee illee rabbi haqa jechuun du'aa'ii godha ramadaan hafte tanallee rabbiin karaa kayrii irratti warra xumuratu rabbiin haa taasisu jechaadha rabbi isin bira haa jiraatu nageenyi rabbi isin bira haa jiraatu nagaan na tura ulfaadha kabajamaa isin jedha asanu kanneen kan tallaaja kaadhee bakka itti nyaadhu geessee nyaadha nagaan na tura gaaddisee teessanillee warri itti bilbiltan ammoo keessaallee warri itti bilbiltan gaaddisee gorsaa gaaddiseen sirrii hin jirtu minyootiin miskiina ariitee mana kun akkana jirti ani gaaddisee illee sababa kana irratti wallollee yoo minyootiin argee sababa mana minyoot baateen beeke jechaadha wannan illee gaaddisee ta'aruuf illee hin jiru ammallee taanaan hin dubbisaan jechaadha gaaddisee to'ala ibboottee dachee gargalchiti waa'ee mo'attii tanaa maaliif na dubbatta jettee akkana taate malee jechaadha kana turaa nageenya rabbi bakka isin jirtan isin faana baay'atu nagaan na turaa rifadhee jira.